Naannoo Oromiyaatti hojii qonna gannaa fi arfaasaa akkaataa agiroo ekoloojii isaaniitiin haala ho'aatiin adeemsifamaa jira. Misooma qonnaa bara kanaa adeemsifamaa jiruuf xaa'oo fi callaa guddistuun garaagaraa yeroodhaan dhufuusaa qonnaan bultoonni dubbatan. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa akka dubbatanitti galmoota gurguddoo baadiyyaatti qabaman milkeessuuf hojiin hedduu hojjetamaa jiru jedhan. Akkaataa qonna barame keessaa ba'uun teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun hojjetaa jirra jedhan. Galmoota misooma baadiyyaa irratti qabate milkeessuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Hojiiwwan kana keessaa haala oomisha armaan dura baratame keessaa bahuudhaan oomishoota haaraa teekinooloojiidhaan deeggaraman sanyii filatamaa ta'an akkaataa agiroo ekolojiitiin dhiyeessuudhaan qonnaan bultoonni keenya mala oomisha haaraatti akka galan taasisuudha. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa gama isaaniitiin oomisha dabaluuf dhiyeessuun teekinooloojii fi callaa guddistuu murteessaadha. Nutis teekinooloojii barbaachisan guutuudhaan hojjechaa jirra jedhan. Oomisha dabaluudhaaf teekinooloojii dabaluu barbaada, callaa guddistuu dabaluu barbaada, keemikaalota adda addaa dhiyeessuu barbaada. Kanaa wal qabatee yoo xiqqaate bara kana mekanaayizeshiniidhaanis tiraakteerota duraan jiran irratti tiraakteera gara 24tti kan hirmaachifnee jirru. Isaan keessaa 21 galanii jiru. Kawalii galatti xiqqaate bara kana qonna tiraakteeraatiinis qotuudhaaf gara tiraakteerota 122 godina kana keessa kan jirani. Isa qofaa miti oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf immoo callaa guddistuun baay'ee murteessaadha. Xiqqaate bara kana callaa guddistuu kan duraan jiru wajjin kuntaalli 180 olii waliin cagalee jira. Itti gaafatama waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafaa Araarsaa gama isaaniitiin akka dubbatanitti godini Shawaa Lixaa lafa qonnaaf oolu hedduu qabdi. Qonna baranaatiif lafa hektaara 1786 ol qophaa'e keessaa hektaarri 280 ol facaafamuusaa ibsaniiru. Shawaa Lixaa lafa qonnaaf oolu lafa bal'aa qaba. Daataa istaatiksii agarsiisuun lafa hektaara miliyoona tokko ta'u qonnaaf ooluu danda'a jedhamee qabamee jira. Kana keessaa akka godina Shawaa Lixaatti bara kana lafa hektaara 1886,794 qotuudhaan oomisha waliigalaa callaa kuntaala miliyoona 32.8 argachuu qabnaa inniiti kan jalqabnee jirru. Yeroo ammaa kana qonna keenya jalqabaa yoo ilaallu lafa hektaara 1886,794 qotamu keessaa lafti hektaarri 1780% qotamee jira jechaadha. Facaasaa yoo ilaallu keessumaa facaasaa midhaan agadaa boqqolloo fi misingaa jalqabnee jirra. Naannoo hektaara 280,080 almost percentage 35 midhaan facaasuun danda'ameera jechaadha. Wallagga Baatti lafa qonnaaf qophaa'e keessa hektaarri 720 ol kan qotame yoo ta'u hektaarri 149 ol midhaan gosa garaagaraatiin uwwifamuusaa ibsameera. Godina Wallagga Baatti aanaalee 18 keessatti gandoota 340 keessatti walumaa gala lafa hektaara 800 fi 8,200 qotuudhaaf qonnee facaasuudhaaf karoorfannee jirra. Walumaa galachuudha midhaan idileetii fi inishitiiviiwwan gosa midhaan garaagaraa jechuudha. Kana keessaa hanga ammaatti lafa hektaara 720 qonnee jirra. Hanga ammaatti jechuudha hanga guyyaa irraatti kan nu facaafnee jirru jechuudha lafa hektaara 149 facaafnee jira jechuudha. Xaa'oon kan barbaachisu sanyii kan barbaachisu keessumaa jechuudha. Xaa'oon gosa lama jechuudha daappeedhaa fi yuuriyaa kan jedhaman kan nuti karoorfannee jirru kuntaala 1866 jechuudha. Hanga ammaatti kan galee jiru 450 galee jira jechuudha dhiyaatee jira. Kana keessaa kuntaalli 206 qonnaan bulaa geera jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa keenya daraan dabaluuf ruuziin sanyii filatamaa nu barbaachisa jedhan qonnaan bultoonni. Asitti ruuzii oomishuudhaaf isa jalqabaa gamashaa zuurii jalqabaa gammasnee irra sanyii buusuuf qophii hunda xumurree jira. Ruuziin kanaan dura nuti qonnee fayyadamne hektaararraa akka kuntaala 30 kuntaala 40 waan akkasii hektaara tokkorraa hin ba'a. Sanyii filatamaa gaafataa irra mootummaa yoo sanyii filatamaa gaafanne sana nu dhiyeesse kayyaanni walitti argachuudhaaf karoora qaba. Ruuzii duwwaatiif hektaara 10 qopheessineerra. Oomisha keenya yeroon oomishuuf deeggarsi ogeeyyii qonnaa godhanii fi dhiyeessiin xaa'oo yeroodhaan dhufuusaa murteessaadha jedhan. Xaa'oo barana xaa'oo dikee gurraacha nuu kennan fooleen akka dikee ajaa dhoqqee loonii jedha. Isa dhoqqee loonii jedhu sani bara kana akka addaatiin durii bobaa 3 qaba barana haga qeeyyaatti haga mataatti buuseera. Bobaa 5 haga mataatti haga udduutti buuseera kun isinuu dhaguu akka jirtan kana. Akkaataan xaa'oon fudhatamuun akka inni isin dagatu jedhane kilaastera jaaraa jedhane kilaastera jaaranne nama 10 fi 2 kanam immoo diqqaate nama 35
akkasiin gobba deebitanii kaatanii akkanaan birrii fulaa tokko qusattanii kaatanii fudhattanii jedhanii gizeen nuu kennanii qotee bulaan keenya saatii isaan dabariin saatii isaatti dhaqqabee xaa'oo gaarii argate xaa'oo gaarii argachuu qofaa miti sanyii gaarii argate seeraan qotatee ka'ee qopheeffatee haala ogeeyyii ta'ennaatiin kun akka dansaa jirra ammaan tana. Callaa guddistuu baranaa yeroon mootummaan xaa'oo nu qopheesse rooba saammanne callaan amma bilchaa'ee xaafiin amma bilchaa'e kun xaa'oon sirriitti mootummaan sirriitti nu galchee qopheessuu isaa kanatti callaa kana bilcheesse amma waqtaan nu qopheesseeti waajirri qonnaa laa galatoomu waqtiin nu yaame yeroo nuti qonnuyyuu akkana qote akkana tolchi jedha nu bira dhufaa bobba'aa nu cimsaa turan warri waajira qonnaa haa galatooman. Kanaaf akkaataa kanaan callaa guddistuun xaa'oo mootummaan waqtaan marroo nu galcheef nu bira dhaqqabee sirriitti amma callaan keen sabamuu ga'eera.